Ilmaan Oromoo murtii waggaa dheeraa hanga umurii guutuutti itti muramee Qaallitti jiran dararamaa jiru. Qarriffaan mana hidhaa Qaallitti har'assaa fila ta'uun ammas himamaa kan jiru. Mana hiraarsaa Qaallitti keessatti miidhaan qorqalbii sabboontoota Oromoo irra gahu hammaataa ta'uu gabaasaaleen irraa arganne mirkaneessaniiru. Diinni ilmaan Oromoo kaamsee hidhuun manneen hidhaa keessatti illee gidirsaa ture ammas gidirsuu itti fufee jira kan jedhu gabaasni arganne. Mana hidhaa Qaallitti keessatti sabboontoota Oromoo dararuun hammaata jira. Maqaa hiriira deeggarsa Abiyyi Ahimad jedhuun addabaabaayii masqalaatti hiriiraa tureen boombii isintu darbate jechuun ilmaan Oromoo 5/2018 butamuun mana hidhaa Qaallitti buufamuun kan yaadatamudha. Isaan kunis manneen hidhaa Maayikalaawii Qilinxoo Qaallitti baatuuf bakkeewwan biroo hedduutti hidhamuun dararaa ulfaattuu irratti raawwatamaas gahan. Manneen hidhaa dukkanaaf reebichi osoo walirraa hin citiin hiraarfamaa turan ittis kan jiran ta'utu eerame. Wixata darbe jechuun amajjii 22 guyyaa keessaa sa'a 8 irratti mana hidhichaa zoonii 6 jedhamee waamamu keessaa sakatta'insa kan taasisan caasaalee waraana mootummaa dargaggoota Oromoo kanneen keessaa kaan akka achi ba'an taasisuun himameera. Kanaanis dargaggoo Baharuu Tolaa zoonii 6 akka ba'u taasifamee jedha gabaasni kun. Bulchiinsi mana hidhaa yoo gaafatus Baharuun boombii mana hidhaa keessatti dhoosuu fi yaalii gaggeessaa jira jechuun ajaji olirraa akka darbeef caqafame ta'us garuu sakattaa taasifameen bakka inni ciisu homaa kan hin argamne ta'uun himameera. Kanaanis zoonii 6 baafamee akka gara zoonii 2tti darbu taasifamuu kan hime gabaasichi osoo oleen buliin ammoo dheengadda roobii darbe amajjii 24 zoonii 2ffaatti Baharuu Tolaa toleeraa baasuun bakkuma baasan zoonii 6ffaatti deebisan. Maddeen akka gabaasanitti dargaggoo kanarratti miidhaa qorqalbii geessisuuf qofaa malee badii fi akka qabaatee akka hin taane himamuun boqotee akka hin teenye yaadamee irratti kan hojjetamaa jirudha jechuun gabaasichi caqaseera. Dargaggoo Baharuu Tolaa sabboontoota Oromoo kanneen akka Xilaawun Geetaachoo hidhaa umurii guutuu, Geetuu Girmaa hidhaa waggaa 22, Biraanuu Jifaaraa hidhaa waggaa 13, Baharuu Tolaa hidhaa waggaa 16, Dassaaleny Geetaachoo hidhaa waggaa 5tiin hidhamee himatamuun diraamaa dabaa fi murtee jallaan hidhamanii gidirfamaa jiru.